أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله كوني برلوت في كتاب عقيدة الواسطية الراء تايسار دمي في درين نتبرت بين نمتئه أكثر قرب أكاكبو براتو ديف نجي سوني مالي قوله عليه وسلم جت رسول ربي لما رفع السماء. Recorded. وقوله صلى الله عليه وسلم جت رسول ربي لما رفع الصحابة أصواتهم ويت صحابان سقل يساني الفولا بالذكر. ذكري الآن ماجد أيها الناس يا نموتا جدين اربعوا على أنفسكم لبوا كيسن الرت لافسا جدين فإنكم لا تدعون أصم إسن وامت جرتن دودا ولا غائبا نما فقو جرلي وامت جرتن نما تدعون برسن كان وامت جرتن سميعا بصيرا نما دغها أركاته. إن الذين تدعون بر النيس وامتا جرتن أقرب إلى أحدكم أقرب إهودا إلى أحدكم غرت كوكي سنيت إردهود من علوكنا راحلته مرمى يابي إسارة غركي سنتي إهودا جدين. متفق عليه. حديثني الرت ولي غلما سميعا بصيرا لا تدعون أصم ولا غائب. أسكيستي wanni isin kadhachuu jirtan waama namni isin waamuu jirtan gara tokkoo keessanitti dhihoodha. min cunuqi raaxilatihi jedhe mormaa yaabbii isaarra. maaliif mormii yaabbii isaa
namticha yaabbatee jiruu fi akkaan isatti dhihoodha jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gara ilma namaatti kanarrallee dhihoodha jedha. Kanumaa wajjin inni immoo arshii isaa irratti samii torbanii ol jira jechuudha. Culuwwummaanii fi dhiheenyinii fi ol ta'iinsi rabbiidhaa waliin dhabu jechuudha. Fagoo jiraataa tokko gama makluuqaatiinu. Ammoo Haaliqni akkami ol ta'u maatii wajjin gara tokkoo keenyaatti dhihoodha jechuudha. Sifaata hedduu as keessaa qaba hadiisni jechuudha. Rabbiin duudaa miti fagoo mitis. Maaliif sadaa guutuu waan ta'eef jechuudha. Aadaa ofitti jabeessee lubbuu isaa tahaabsaa ni hifata. Lallabduu hin jiru rabbi sitti dhudha. Rabbiin qariibii basiir. Kanaafuu sifa qurbiidhaa rabbi. أمس وهو قوله صلى الله عليه وسلم جت رسول ربي إنكم سترون ربكم إس ربي كيسن أرجو تيسن كما ترون القمر أكجي أجرت نت ليلة البدر هل كان يأكل أفري كاف كان جيني إفجت لا تضامون ولتركزن في رؤيته ولمدة تنجج في رؤيته أرجاء إساءة ستي Digalee nalaadhaaf wanni wal dhiiban wahii hin jiru. Akkasanatti rabbiin arguu teessan jechuudha. Fa'in istaxaatum yoo dandeessan allaa tuglabu injifatamuu dhabu calaa salaatiin salaata tokko irratti qabla xuluuci shamsi aduun bahuudhaan duratti wasalaatiin akkasuma salaata tokko qabla guruubiyaa seenuudhaan duratti fafcaluu dalagaa irratti ifadhaa muttafaqun calayh. Amma as keessatti إنكم سترون ربكم غنا ربي كيسن أرجو تيسني مؤمن توتا أسكيسة كدبة موجر كافرتون دبة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مؤمن تون مو ني أرجن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة آية دبر سنيجر رجتشو أنا في حديث نمو أكنا نوكن نقوياك يا ما ربي كيسن أرجو تيسني رؤيا إجاتين أرجار إجاتين جتشو أما أسكيستي أكا جاءت ربي فكيس أصنتاني أرجاتي فكيس مالي نما أرجمو ولد فكيسين أرجا أكو مجي أرجتنو تربين أرجوتي سنجد مالي ربين أكا سنت فكيسين جتشو أسكيستي ونني ولد فكيسين ربين أكا جهاسنا صنتاني argiinsi keessan akka silaa ji'a hundi keessanuu osoo waliin cinqine walitti hin rakkabne wanni tokko isin hin dhorkine isin dahoo isinitti hin taane argita sanutti akka sanitti argitanii jechuudha. Kanaafuu ru'iyaan rabbiidha saabiti sabataadha jechuudha. Warra mormutu jira kan mu'tazilaatii fi jarri isaan morman jechuudha. Ammas akkuma ji'a argamutti rabbiin argama jedhanii tashbiiha tamsiila warreen godhan akkas. Laakiin as keessatti rabbiin tashbiihni asitti wal fakkaatu kuni argatti fakkeessee malee fakkeenya godhame malee waan argamaarutti walitti hin fakkeessine jechuudha. Maaliif rabbiin laysa kamislihi shay. Wanni akka isatti fakkaatu tokko hin jiru jechuudha.
arginsi rabbiidha sabataadha. Rabbi arguun ni jira, sabachiisuun dirqama jechuudha. As keessatti gariin ulamaa'iidha. Gariin ulamaa'ii namni ru'yaa rabbiidha inkaare fahuwa kaafirun murtaddu faa jedhan. Momentoota irratti maaltu jira? Kana qararruun dirqama jechuudha. Akkasi. Kattaanu maqawluhu ammas jecha isaati maal jedhe? أسمى الرتل أبناء وأن برات سنوجر هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.